qeerroollee reefuu teekistii godheen jiraa fi haa dubbisu waan danda'amu hin fixnee uummata kanatti itti agarsiisna jechuudha. Sigalee uummata akkasitti dhaga'amin iidaaf akkamii iidaa kamitti kabajaa wanti barbaaddu ni jira iidaaf. Himadhu wanti barbaaddu yoo jiraate iidaaf ishee. Yaa gaafadheen ture reefu keessaanillee abayaa si bitaa minaamin jennaan hin qabaa jettee just isin duratti illee waan barbaaddu yoo jiraatte haa himattu guys. Maaliif uffata dhabee miti barkee alakkistaa ture wanti alakkistaa turee fi dubartii tokkotti jireenya kanaan ofitti gaabbee ture malee xiqqoo kumaan biraa miti. Abshir dubartii ta'uun fatanaadha. Ati immoo nama ablee sanirraa illee hafee by the way dubartii cimtuudha. By the way biyyaan eessa ijoollee wallaggaati miti? Yaa cimtuudha wallahi wabillahi bexaam itti jechuu osoo arabni ableesitti baafatu akkasitti fiidee baawuun kan kee cimina kan kee agarsiisa akka dhiiratti hojjechuu turte goobaziidha. Ani sin dinqisiifadha an dinqisiifatu ta'e sin dinqisiifadha jabduudha. Ammallee namni waan dila san keessa darbre namni akkasi baraa san keessa hojja akka dhiiratti hojjetu ture ammallee bika guddaa hin geessaa jechuu waan barbaadde duriyyee hin dhagayin abbaan fedha asirraa ayyuu dhiis ignore godhi. Ati immoo kaayyoo kan keetirra dhaabbadhu waan barbaadde hundaa'u ta'uu hin dandeessaa jechuudha. Biiftuun amma ati biiftuun beektaam dheengadda walaltanii anaa walitti sin araarse. Biiftuun dhugaa rabbii waa hedduu keessa dabartee har'a kun hojii qabdii baqa just jireenya bireedarra jiraatti jechuudha. Because namni hundinuu yoo of to'ina qabaatee yoo jabina qabaatee waan barbaade arga waan barbaade ta'uu ni danda'a jechuudha. Sigalee yoo stiil suudii keessatti waan akka waa gurguruu shoppingii akka amma hawwiin faan waan takka gurguranii san yoo sanillee barbaadde siif goona jechuudha. Sigalee already ati amma feemasaa nama hedduu si beekaa sanillee fayyadamtee hojjechuu hin dandeessaa. Yoo mana madaamillee hojjechuu barbaadde waraqaallee siif hojjisiisa irra dhaabbadhe irra bulee arrabsamus zabbaxamus ummata irraa waan dandeenyu goone ummanni si gargaaru baay'eetu jira jechuudha. Kasi arrabsu caala kanu so si arrabsu sonte khawaan kanarratti ajandaa kanarratti nu arrabse caala kasi gargaaru turre hedduudha baay'ee nama hedduu si gargaaru barbaada. Nama hedduu si galee hedduu ummanni si jaalata waan ati beekuu qabdu jechuudha. Haya sitti dhagahame uummata hangeellee maafuuf dalaggeeffadhu. Yaani ani namni kanaallee ichitti godhuskate akka dubartiillee dalagee kahee akkoo hedduun na dhageessee nan dhiise dhiira bira jechuudha. Akka fiila dhiiraa bira akka dhiiraa of godhellee uffata dhiiraallee achitti naa bitame akka dhiiraa of godhee dalaggataa turedha. Dubartiin tokko baay'ee ofitti gaabbee jireenya ho'isattee jechuudha malee namallee durii matii barbaade akkas ture miti keessa kora bibbeeka garuu waan dagaanii waan ta'eef lubbuun koo bahuutti gammade waan ta'eef naa galatooma Oromoo koo. Humayyatiin gastii nu galchi takka gastii sin galchi osoo ogguu duraatu akkatti kophaa hiyyatee bixiin dilli sun ta'usuma jala taate oliillee ol darbaa yoo feetan. Dhagaye ammallee jechuu wanta akkasitti dhagaamina ta'a uffatallee yoo hin qabaannaan siif hin bita. Yoo uffatallee kaachi dhiistee jiraatte ta'e. Nama kun qaba uffata. Yaa እና ኢደሌ አቲ ሙስሊማ አምቲ ሙስሊም ኢደሌ ከበጂ ዮ ስቲልቹ በቃ ስታይሊ አከ ዱበርቲ ተይ ኩዊኒ ተይ ዱበርቲ ነቹን ባይ ዘ ዌይ ዱበርቲ ነቹን በሄዱ በረዲ ዱበርቲ ጀቹን ሲገሌ ስታይሊ ሄትሌ ዮ ሲትቶሌ አካታ ዲራ ከነሌ ኢሲ ኡፈታ በብሬዳ ኩመ ዱበርቲቲ ሰተረዱ ኡፈዱ ሲገሌ ዱበርቲን akkuma dubartii yoo taate bareeddi si galee lubbuutiya waan si jaaladhuu fi fooxaa keessatti tarru nama haarawa gaafaati nama haarawa taate dhufte jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama nuti immoo ani wallaahi wabillahi sifaana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha amma biiftuu ilaa amma jalaa hafee hin beeku jechuudha waan takka yoo seene nama san jalaa hin hafu waan qadumatti jechuudha
si'ooliin dhaabbadha. An bika guddaa keessa kin bika waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuu lafatti. Suma faanaan qadumaa si hojii dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhagaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si'ooliin dhaabbadhaan. Annaastiin dhagaamiin waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamiliif ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootti illee himeetiin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka takka si gaafadha ati haadhaaf abbaa kan kee ni jirani? Haadha ni qaba. Abbaan kee hoo? Abbaan kee guddadhee bareen abbaa kun. Obboleeyyan kee hoo ni jirani? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin guddan. Turtee erga Suutii dhuftee? Waggaa lama reebbuuta. Ngoonni garuu kontiraata kan koo fixuu bahee ture sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza waqaalichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee guutaa tokko taasisanii guutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootti illee nuun paaspoortii na baasaniitu suudii na fidan. Suudii na fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee arumaa walaasan ergeef yeroo jaraa erguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwalumayyuu jechuudha. Arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biran geenye ta'e hin beeku jaris anaaf hormaa yeroo kun sanaaf hormaa jechuudha jechuun danna barsiisan malee waan hin goone tokko faaratti waa'ee seenaa kophaasuuf immoo himamee ijoollumoo an maatii biratti sun guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata qaala tokko faara kaasee himurra akkuma biyya ilaalte bichitti kaasee himuu na wayyaame. Yeroo dhufee dhumaa rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni ilaale waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhu sodaatiin ishi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takkasitti dhagaamin. Hayaa? Rakkoo achi booddee yeroo dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaa dhumni naa dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko siigoona haati keelleen qophaadhaan naannoo biyyaas baasennaan birrii waggaa lamaa sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 ana waggaa lama naannoo guutuu kan hin eeggadallee birrii jashan dhiisee bahee wajjin walumatti qaba akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti kennan jedhanii sarraafaa dhaabasanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashaadhu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti aramni duraalleen birrii baay'een dhoowwatte eeggadallee sarraafaa wajjin birrii baay'een na jalaa gubatte garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjee 10 galitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jalaa kaffaladhee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifameef maatiin kolleen durrii jedhee na agartudha istaarii kollee waan hundallee jijjiiree baduutti galeeti jireenya qophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Kanaafuu xiqqoo si Oromoon immoo durriyyamuu barbaadina seeti garuu an jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti jammaree jaaraan bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale. TikTokiin nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhe ture. Ji'a tokko reefa giyyaa bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofuu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e
inaan kun dheeraadhaaf kirtilleen illee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu Abrahaam. Abshir shilubbu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bikkatti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bikkarraa kufeerraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu bikka sanitti baqa nama kutattu wayii dubartii kutattu akka taatee bikka sanitti naagalee osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaane firratti gadhiisa jechuu si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arkee jechuu kanaafu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma iida booda beellama qabannee asirratti uummanni gargaaruu barbaadu hedduutu jira.